gudiidhuma dhagaa bullakaa warri jechuudha. Warri mana hojjetan keessatti mana keessa araba dhukkubsattu kunuunsitan araba dhukkubsattu jechuudha. Yeroo baay'ee isaan nama dhukkubsatuuf nama qobaatti hin qacaru. Warra akkasii garuu of eeggadhaa. Ilaa mucattiin Joordaanittidha, biyya Joordaanittidha. Arabittiin jechuudha hin dhukkubsatti. Kaansarii dhukkubsatti. Mucattiin immoo otoo isheen deemtee mana fincaanii qulqulleessaa jirtu jechuudha. Deemtee miilli tokko irraa citeera baay'isawee. Dhaqxeetu dugda ishee keessa ciniintee jechuudha. Osoo isheen duubarra naqxee qulqulleessaa jirtu dugda ishee keessa ciniintee jechuudha. Biyyatti yoo galtee maaltu ishee quunnamattanii yaaddu? Nama lubbuudhaan jiru hin jirtu jedhee jaarsi ishee gaazexaadhaan jechuudha. Gaazexaadhaan awwaajiin godhamu qabeenya waan hundumaa gurgurachuufis ta'ee jijjiiruuf sochoosuudhaaf gaazexaatu intinii jedhama. Waggaa 2 keessatti jechuudha. Gaazexaadhaan haadha manaasaa seera qabeessaa ijoollee 2 wal gidduudhaan qaban. Egaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akaakuu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata waaqaa ta'u viidiyoo kana kan inni isinii hojjedhu akka of eeggattaniif jechuudha. Bakkuma kamittuu biyya keessattis ta'e biyya alaattis ta'e keessattuu bakka namoota dhukkubsataa yaaltan kunuunsitanitti of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo dhukkuba akkasii kaansarii kana dhukkubsatan isa dhumaa yeroo ta'u sammuun isaaniillee badaa akka hin hojjenneef doktoroonni hin dubbatu jechuudha. Ani baay'ee nama dhukkubsatu kunuunseen hin beeka. Jalqaba irratti jechuudha. Biyya Arabaatti ji'a muraasa wayitii fi iddoo sanallee maraadhe akka nama maraate ta'e hin bahee ji'a meeqa ji'a 3 hin caalu. Ji'a 3 hin caalu akka nama garuu akka nama maraate ta'e mana sana keessaa ba'e dhugaa waaqaan sin jira. Jaartittiin sukkaara dhukkubsatti. Tiruu gubbatiidhaan isa dhukkubsatti dhukkuba garaagaraa dhukkubsatti garaan ishiillee opereeshiniidha. Garaan ishee opereeshinii ta'e sun immoo sababa dhukkuboota kana qabduu fi hin fayyu bishaantu keessaa yaa'a. Dhugaa waaqa bishaantu keessaa yaa'a. Fakkiin akkumatti waaqni fayyaa nama baasu tokkos jira biyya namaa keessa. Jaartii kana garuu anatu uffata ishii miicca, anatu nyaata kennaa fi anatu waan hundumaa godhaaf. Maaliif jarri waan akkasiin tuqanii anatu ittiillee qayyara, anatu hammaama ishiinti beetii keessa geessee agna irraa dhiqaa. Booda garuu anu maraachuu ka'e. Yeroo maraachuu ka'u bakka jaartittiin hodhee kee baasuun ka'e. Ilma guddaa tokko qabdi. Ilmi ishii garuu nama gaariidha. Maraachuu kanaan jaartiinis natti gamtee inuma natti gamtituma nama kana ishee faana ta'uu natti gamtee guyyaa lama mana tokko keessatti natti cufanii isa booda mana sana keessaa bahee madaamii ishee ammaa bira galee jechuudha. Isa jalqaba. Malee aniyyuu argeera waa'ee dhukkubsataa kunuunsuu jechuudha. Wanta namarra gahu waan baay'ee sammuun keellee si dhukkubuu danda'a jechuudha. Mucattii kana immoo yeroo achi deemtu niitiin kun jechuudha. Isheen dhukkubu kun hammaama keessatti yeroo ciniintu dugdi ishii baay'ee akka intiniitti ta'e akka maalidha yeroo wanti zaagaa wayii nama waraanu akka marzii wayii nama keessa ka'ee nama dhukkubu akkas yerootti ta'u biiroo dhaqxee warri biiroollee maal godhu hin reeban. Isaanis hinkit godhanii reebanii achitti deebita maleedhanii reebanii boodarra akkasiin ta'e jettee yeroo itti mattu boodarra mana qayyaraniif jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisti. Egaa gara sakaanitti yeroo sun abbaa manaa ishiitti immoo yeroo sun dhufu inni kun akka of eeggattaniif namoota akkanarra sirrees of eeggachuu qabdu. Sammuun isaaniillee badaan hojjetu waan ta'eef karaa dhukkubni sun isinitti darbullee hin beekamu waaqni sinaa eeganii wayis jararraa of eegaa. Abbaa manaa ishee immoo jechuudha. Abbaa jalqabaa Beeruutiin deemte mucaan kun waggaa 18 yeroo taatu Beeruut dhaqxee waggaa 4 hojjettee yeroo dhuftu naannooma safaruma isaanii sanatti wal baranii namni sun kan jiraatus naannooma sanaa wal baranii qalabatii godhattee jechuudha nama kana faana taaksii shufeeriidha qubeelaa godheefiitu deebitee deemte jechuudha. Erga deebitee deemte iddoo amma isiniin jedhe Joordaan kana deemte akka kana taatee immoo hamma ta'e immoo hojjettee kunirra yeroo gahu deebitee dhufte jechuudha biyyatti yeroo dhuftu immoo nama kana faana jireenya jalqabde akkuma dhufteen jalqabde
mucaa isa jalqabaa deessee. Isa jalqabaa deessee ji'a 8 minaamniin guutuu kan walloluu jalqabanii. Otoma walloluu jalqabanii mina akkasuma jedhaniiti isa lammataallee ulfooftee lammatama deessee jechuudha. Walumatti aansitee deessee badaan turre. Garuu isaan immoo walloluu walillee hin galanii. Gamaalan beekamti gaa'udii galtee irsaabniiti diippiidha. Achi osoma akkana jedhamu umarratti waan baay'ee haasofteetti. Isheen waan isin fayyadu qofaan irraa haasa'a malee jechuudha. Iddoo isin fayyaduun haasa'a jechuudha. Kan wariidha. Achi maal godhaa baay'ee yeroo walii galuu dadhabanii amma sadaffaallee biyya Arabaa deemuudhaaf kaatee jechuudha. Sadaffaa biyya Arabaa deemuudhaaf kaatee isa dura garuu maaltu ta'a seetan osoma isheen jirtu maallaqa fidattee dhufte egaa maallaqoota qabdu keessa gara 80,000 qofa qabdi. Isaan meeshaa hundumaa mana guuttee ofidhuma si ispoonsara taatee jechuun hin fuute garuu inni immoo deebi'ee fuudhe. Kana keessatti maal isinitti na beektaa? Dhiirri fuudhamuu hin jaallatu. Fuudhamuu abadan yeroo malee hin jaallatu. Yoo fuudhe jaallata. Fuudha hin jaallata. Fuudhamuu garuu hin jaallatu. Isheen gaama qubeelaas waan hundumaa qabeenyuma ishiitiin gootee deemte mitiira yeroo dhuftus meeshaa mana keessaa guuttee waan hundumaa maallaqa ishiitiin gootee faana jireenya eegaltee jireenya jechuun badaa miti. Tuma lolli jiru tuma nagaan dhibuu deessee ammas lammata deessee egaa otoo haala kanaan jiranii namni kun immoo kan biraa qaba. Waggaa tokko iyyuu faana jiraateera bira geesse jechuudha. Akka inni kan biraa qabu booda lolli ta'e jaarsummaan ta'e maal ta'e kissiin deema faannaa jettu kissiin maalii jedhee duubatti deebisee bakka akka ta'e goggodhee nan araarama jedhee kasasamuu waan hin barbaanneef baay'ee akkana godhee acabarbaree gara manaatti ol deebi'ee jechuudha. Isheenis dhiistee inni garuu hin dhiiseera jedhe malee dhiisne ji'a 4 boodatti deebi'eetti amala isaatti waan mana keessaa mana kiraayii kaffaluu didee waan nyaatullee dhabee jettee baay'ee rakkadheettee isa booda hiriyaashii tokkoon osoo hin du'iini maallaqa naa ergi biyya kana keessaan deema jettee piroosasii haaraadhaan ammas kaatee isa dura garuu kondominiyeemiillee qabu kan duri isaanii bahee waan tokko barbaachise wakiilinnaa naa kenni jedhaan. Haadha mana abbaa manaa seera qabeessaa miti isaa gaa'ila qabu waan ta'eef maa gochuu waan hin dandeenyeef inni lakka xumuruu barbaadeera waan hundumaa gurgurees ishee dhabama gochuudhaaf siistamii isaa wakiilinnaa harkaa fudhatee akka isheen deemtu beekaa hin deemte. Dubaay deemte amma immoo jechuudha. Dubaay deemte sadaffaa deemte amma qabeenyallee qabu laal manallee qabu ture kondominiyeemiillee waan tokko inni immoo shufeerii taaksiitii. Dhumarra sinii dubbadha isa kana ergaasa hin deemtee yeroo deemtutti maal godhanii suutuma suuta jechuudha. Iddoo isheen dhaqxe hin beeku jechuu jalqabe hin badde jechuu jalqabe isa booda piroosasiidhaan gaazexaa jechuudha. Namni tokko immoo yoo badee qabeenya sana hundatti kan kee dhuunfachuudhaaf abbaa manaa yoo ta'e haadha manaa yoo deemte obboleettiinis yoo hin jiru ta'e namni jiru suni gaazexaadhaan mana murtii dhaqee gaazexaa irratti baasisee namni akkasii ergi dhabame akkasii kana booda yoo dhufe illee maal kan jedhu ragaadhaa fi gaazexaa irratti baasiseetu immoo kondominiyeemii isaa gurgurate jechuudha. Hin jirtu hin baddee na dhiistee baddee maal ijoollee gattee iddoo isheen buute iyyuu hin beeku. Ani immoo ijoolleedhaaf rakkadhee waan godhu dhabe jechuudha. Ragaa wanti sana godhee gaazexaa sanaan godheetu hin gurgurate. Ilatu ana kana isiniin jechuun hin barbaade otoo ati jirtu baay'ee isheen immoo maayittee akka hin deeme beekaa torbanitti yeroo hin galullee bilbileeraa fi gaafa hin deemullee akka hin deemaa jiru bilbileeraa fi jette. Achis ga'ee yeroon bilbiluu maallaqa garadii hin barbaadu ijoolleen koo maallaqa garadiitiin hin jiraatan naan jedha. Sirriitti beeka iddoo hin jirus akka hin jirus beekaa itti. Ilaal ituu ati lubbuudhaan jirtu ituu ati fagaattee jirtu ituu si beekuu wanta akkanaallee akka raawwatamu akka beektanii fedheenaan warri qabeenya qabdan qabeenya gurguddaa qabdan mana qabdan kuni wantichi hin majajjabaataa dhufa. Dubartiin kun baay'ee erga dhufte torban lamadha. Ganaa reef torban lamadha itti ergi biyya Arabaatti dhufte waan isheen fakkaattu fuulli ishee facaffacamee jechuudha. Dhugaa waaqala achittis bu'aa turte ergaas dhuftee sinima boosse jechuudha jireenya isheetti. Kanaaf osoo isin jirtanillee osoo isin lubbuudhaan jirtanii qabeenyi taa'ee na eega boodan hirmaadha eessa geessa osoo isin jettanii waan akkasiillee akka mudatu akka beekuu qabdaniifidha. Gaafa kutatee sinii dhufee waan baay'eetu ta'atu jechuudha. Otoo ati jirtu otoo samaanaan kee jiru waan baay'ee godhaa jechuudha namni kun. Kanaafuu sireesii akka of eeggachuu qabdanii fi warreen gaa'ila keessa jirtanii yeroo baay'ee immoo ilaalaa waan ani dubbadhu
waan jirtu kana dhaqeenna sirreessa boodatti jetteerooti waan qabdu keessee deemtu innati keessee dhabama si jalaa ta'e innati fiddee dhufte ganaa amma firdi beetirra naannofti birrii ishee qabdummoo ganaa xabaqaa bituudhaan kissiidhaan hin fixxi jechuudha. Sammuu shiyoo mooraalii hamileen shiyoo ijoollee natti agarsiisuu didee jetti bara hamma kana amma achi teesses ijoollee dhorkate ammallee ijoollee dhorkate jechuudha. Ilaal akkam guggubattere kanaa mannaa'oo ijoollee mashii sana faana ta'u asumatti rakkataa baate hin wayyu otoo ishee lubbuudhaan jirtu as keessa immoo irrattis hin gurguru ture kondominiyeemitti hin gurguru amma ta'ellee booda gaafa gaa'elli jigu kondominiyeemitti gurguranillee hirmaatu turan. Birrittiidhaallee waan ta'e nagadattee jiraatti. Ijoollee isaa immoo dirqaman gargaaraa jechuudha. Manni murtii amma waggaa 18 guutanii hin gargaarsisa yoo barbaade yoo dhaqe jechuudha. Seebi of otoo gooteetti ta'e dura. Garuu ishee amma biyyuma Arabaa sana deemee kan makiyaan bahaa boodatti hin deebi'aa qabeenyi koo haa taa'u ani sammuu koo maal godha jetteetu sammuu shittumaa jaamsite. Kanaaf yeroo baay'ee gaa'ila ofii ammamuu ta'e dhiisanii deemu qabeenya fa'aa dhiisanii deemuun kun baay'ee rakkisaadha. Qabeenya illee harkaa fixattee irraallee baatee siru yoo bakka isa dhumarraa baatee ofii kee duwwaa kee yoo deemte sammuun kee hin jeeqamu. Qabeenyi koo maal ta'an jettu, manni koo maal ta'an jettu, ijoolleen koo maal ta'an jettu hundumaa sirreeffattee. Kanaaf dhuma ijoollee biyya Arabaatti dhufte waaqni haa bareechu ani waan dubbadhu hin qabu dhugaa waaqa. Bulee kee waanuma nama gaddisiisutu argama. Nama ijoollee lama wal biraa qabu amma shan biyya Arabaa deemtee dhuftee maal biyya 3 deemtee amma kana gidduutti iyyuu amma har'a waggaa 13dha. Amma kana keessatti waggaa 13 wanta hojjetame wanta ijaarame wanti dahame wanti horame bishaan yeroo dhugu maal sinitti fakkaata riiku nama gaddisiisu dhugaa waaqa. Kana waaqni sinaa eegu anyways ergaa koo sinii galeera jedhee yaada waan lama tokkoffaa nama dhukkubsatu warreen kunuunsitanii waan tokko akka isaan isin goone isaan sammuun isaanii badaamitis anuu ofii koo argeera waan ta'eef waanuma isaanii sana irraa qulqulleessuun sunu hamilee namaa tuqa namatti illee hin tolu si jibbisiisallee jechuudha. Ofirraa eegaa inni lammataa waa'ee qabeenya abbaa manaa keessa warra gaa'ela keessa jirtanii kana fakkaata.